waleen teessan nagaadhaan biyya isheetti galteerti. Egaani jarri galmaata kiyyaa hin barbaadani sababbiin isaan hin barbaanneef akkan bira hojjedhu akkan bira dalagudha. Inna waraqanni kiyyaa na jalaa dhumate. Waraqanni yoo na jalaa dhumatu ani immoo baatii lama hojjechuu waan nuti gurmoofne garbummaa jala gola madaamii jala obbaasuun dirqama jechuudha. Bara baraan ashkarummaa gandaa yaaduu osoo hin taane ol gurmeessinee wanta hojjechuu qabnu irratti bobbaanee hojjennee immoo jabaannee guddachuun nurra jira jennee yaaduudha malee har'as baranas egeres immoo garboomeetu man jiraadha bakkuma sanan jiraadha jedhanii yaaduun barbaachisaa miti jechuudha. Namni gaafa sammuudhaan garboome manuma namaa keessatti garbummaadhaan jiraata jechuudha. Manuma namaa keessa waggaadha waggaatti maallaqa dabale, doolaara dabale, waa hunda dabale laalamee attaalalamaa garbummaa jala taa'uun hin barbaachisu. Garuu immoo waan biyyaa baaniif, waan maatii ofii biraa baaniif hunda isaaniitu galmaan gaanii gara biyya ofiitti galu. Mana lafa bitadhee mana ijaarradha yoo jette lafa san bitattee mana san kasi barbaachisu ijaarrattee yoo jirra jirtu fayyaa keessanii nagaadha'i nagaa kiyyaa galata waaqayyo baga nagaa fayyaa taati jecha. Egaa ammas deebi'ee dhufeen jira walee baga nagaan galte duraan dursee nagaan galuu kee hunda caalaadha jechuudha. Egaa akkuma argitanii viidiyoon ishiin haasofte kanarratti waa hedduu irraa hubattan jedhee abdiin qaba jechuudha. Maaliif yeroo tokko tokko waan gaarii waan badaas waan hunda dandeenye biyya namaa keessatti kan hojjennuuf of jijjiiruu fi akkasumas immoo erga of jijjiirree booda gallee biyya keenya keessatti waan nu hafe guuttachuudhaaf jechuudha. Egaa immoo araboonni akkasitti hin yaadanii ishiin ammas akka ishiin deebitee isaanumaaf garboomtee hojjettu barbaadu. Garuu immoo ishiin hin barbaanne jechuudha. Waan garaa ofii erga hojjetteen booda kan guutes guute kan hin guutinis hoo jiraateyyuu gatanii keessaa galanii jireenya mataa ofii jiraachuudha. Akkasumas immoo karaa ittiin garbummaa arabaa jalaa bahanii ittiin of danda'anii hojjetanii wal gurmeessinee hojjenna jechaa jirti jechuudha. Kana yoo jennu biyya keenya keessattis jijjiiramuun hin danda'ama, jiraachuun hin danda'ama. Biyyuma arabaa qofaa miti. Isaan immoo akka jireenya hin qabneetti waan nu laalaniif jechuudha. Kanaafuu kana isiniin jechuun barbaadani gama kiyyaan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee waa'ee biyya arabaa kana nan haasa'a. Irra baay'een keessanis immoo yeroo san keessatti maaliif deebitee mana kee hin xumuranne naan jechaa turtan jechuudha. Akkasumas immoo ergan akkuman humna kiyya danda'uun mana koo sirreeffadhee boodas immoo ani waa baay'ee sirraa hubadhe waa baay'ee sirraa baadhee galee osoon akka kee kanatti jiraadhe natti tolaa warri jettan jirtu jechuudha. Waa baay'ees warri jettan jirtu. Kuni hundumtu maal seetanii namni walirraa barataa namni walirraa waa arga. Ijoolleen keenya shamarran biyya arabaa jirrullee waan biyyaa baaniif galmaan gaannee akka gallu biyya keenyatti waan baay'een akka nu barbaachisu jireenya keenya keessatti waan baay'een osoo nu barbaachisuun immoo birruma qofa barbaadaaf maallaquma qofa barbaadaaf biyya arabaa keessa waggaa 10 waggaa 7 waggaa baay'ee warreen hojjennee jijjiiramuu dadhabne jirra jechuudha. Kanaafuu immoo waan barbaadan atamtamatti godhatanii hojjetatanii kan nama hanqates immoo biyya ofii keessatti hojjetatanii itti guuttachuu waan danda'amuu fi biyya ormaa keessatti garbummaadhaan akka hin jiraanne jechuudha. Kan ishiin nuuf dabarsite amma sa'aatii kanatti namoonni baay'een immoo akka qoosatti fudhachuu dandeessu, namoonni baay'een immoo akka gorsaattis fudhachuu dandeessu jechuudha. Nuyi amma gaafa biyyatti gallee haalli biyyattis nuti jijjiirama akkasuma maallaqni nuti dura qabnu sookaan nu harkaa dhumachuu danda'a. Battaluma isaanitti murteessinee biyya ormaa deemuuf osoo hin ta'in biyya kiyya keessatti akkamittiin jiraachuu danda'a garbummaan nagaha yoo jenne jiraachuu hin dandeenya yaada jedhu jechuudha. Yaanni walee anaani baay'ee natti tolee jira yaanni shi jechuudha. Isinis immoo yoo isinitti tolee laayikii sheerii koomentii gochuudhaan
nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa yeroo baay'ee nu wal jajjabeessuu nu hin beeknu wal arrabsuu yoo nu waa hojjenne nu arrabsuu malee namoonni hedduun keessan nama arrabsitu namoonni hedduun keessan immoo nama jajjabeessitu jechuudha. Galatoomaa isiniin jechaa warroon hundumtu garuu immoo ofitti deebinee gaafa of laallu ani eessan jira namni arrabsaa jiru kun immoo eessa jira yaada jedhu sammuu keessanitti dhufuu qabaa jechuudha. Callistanii nama arrabsuun dura. Kanan isiniin jedha. Egaa yeroo baay'ee viidiyoo warroota biroo afaan keenya faallaa warroota hojjetan gaafa laallu isinuma jechuudha. Warrootuma nu arrabsu kanatu achi jala dhaqee isaan jajjabeessaa isaaniif koomentii isaaniif laayikii sheerii godha jechuudha. Nuti garuu warroonni Oromoo taanii hojjennu badaasaa hojjennu gaarii arrabumaan deebistu jechuudha. Kun immoo ta'uun qabu Oromoon waan hundarratti wal jajjabeessuu qaba. Akka aadaa keenya irratti wal jajjabeessuu qabna. Hojii keenya irratti wal jajjabeessuu qabna. Waanuma hundumarrattu wal jajjabeessinee waliin guddachuudha malee wal arrabsuu wal jeequun osoo nu biratti baratamaa ta'uu baate baay'ee gaariidha jedhee tana nan yaada jechuudha. Kanaafuu gorsi kiyya guyyaa irraa kanuma fakkaata. Isin warreen galuu barbaadan nagaadhaan isin haa galchuu nagaan galaayi. Warreen gallee biyya keenya keessatti jiraachuu hin dandeenye jettan warroon immoo ani ganaadha ganaan hafaa waan naafu kana guuttadheeti galuun qabaa dirqamaa kan jettanis yoo jiraattan rabbiin isiniif haa guutu akka duriitii miti jechuudha. Amma dhufanii deebi'uunis baay'ee ulfaataadha. Akkasumas immoo biyya ormaa sana keessattis ta'anii ka biyya keessatti waa hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Maallaqni baay'ee ol ka'ee jechuudha. Widdiidha. Wanti bitaa widdiidha. Lafa bitachuuf widdiidha. Mana bitachuuf baay'ee ol ka'ee jechuudha. Gatiin isaa wanti hundumtuu ol ka'a waan ta'eef rabbi isin haa dandeessisuu. Biyya alaasitti qofa birri dabale laaluu osoo hin ta'in biyya keenya keessattis akkasumatti jireenyi ol ka'aa ta'ee jireenyi jiraachuuf ulfaataa ta'ee jira. Egaa maallaqa keessa seeran qabadhaayi namootuma ta'etti maallaqa keessa naaf hojjeta jettaniin ergina seeran qabachuu yaalaa isiniin jennaa. Isiniin jedha akka kootti akka wallaalummaa kootitti nagaan nu turaayee ulfaadhaa. Viidiyoo kiyya immoo keenya laayik sheer koomentii gochuudhaaniin hundumaa wal biraan gahaatoo dhaggeeffadhaa waan isin fayyadu isiniin jechuu jaaladha. Horaa bulaa.